makame olani gobare ga makame olani osona mati dolte bakuma shake nolte olani bakuma shake nolte olani odole ino gola wayaduluma 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 Milikita siti maganda Kenya barda benoruma ganda Kenya barda benoruma adurre guda egada javate tangale guya menyu sigavate tangale guya menyu sigavate adurre sani ananimbusini atu daima itto fimbusini atu daima itto fimbusini Bagana gan nuftan. Bagana gan nuit Ayyee gofaree kam akkamii oolanii kan karanaa gofaree kam akkamii kan karanaa shurrubbaa dhaate kan kiyya maal akka jedhamu kaa daawwattoonni nutti himanii egaa bagana gaan dhuftanii ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa Bridge Media qophii afaan Oromoo Bridge Art har'as immoo Bridge Art keenya irratti weellistoota lama qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Inni garanaan jiru Tarreessaa Taamiruu jedhama. Inni garanaan jiru immoo inni shurrubbaa kun Boonsaa Ayyalaa jedhama. Boonsaa fi Tarreessaan irra deebiin baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhufettanii isinis miidiyaa guddaa akkanaa sagalee uummataa kana bantanii asitti nu affeeruu keessaniif maqaa uummata guddaa maqaa uummata Oromootiin galatooma isiniin jechuun barbaada. Eenyurraa jalqabuu Tarreessarraa waan jalqabee na of kulchita? Rakkoon obboleessa kiyya waan ta'eef tapha keenya itti aanutti seenuuf egaa isin lachuu weellistoota weelluun keessan maal akka ta'e qabiyyeen isaa maal akka ta'e akkamitti gara weelluu akka dhuftan isa kan irraa haasofnu ta'a akkuma qophii keenya isa armaan dura barameetti irraa haasofna garuu sanaan dura immoo isin eenyu Tarreessarraa hin jalqabaa of barsiisnee Tarreessaan eessaa dhufee akkamitti as ga'ee maatii akkamii keessaa bahe? Ani akkuma beekamu weellisaa Tarreessaan jedhama. Dhaloonni koos godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu ganda hariiroo abbaadhaatti dhaladhe. Akkuma beekamu daa'ima baadiyyaattan guddadhe loon illee tiksaa ture. Saniif immoo achumaan immoo oguma loon eegullee sirboota kanaa nan sirbaa bakka loon eegufaatti deebi'ee hoggaan mana barumsaallee deemu nan sirba jechuudha. Kanaaf ani jalqaba duraa sirba kana daa'imummaa kootii nan jaaladha. Isumarraan odumanitti fufu mana barumsaa kutaa tokko qabee hanga 8 mana barumsaa Dabalaa Bokkoloo kan jedhamutti baradhe. Achii ka'eetis immoo akkuma nama tokko fardallee yaabbachaatiin ture. Saniif kan ka'e gara barnoota illee gara magaalaa Garba Gurraachaa adeeme. Achitti odumaan baradhu bakka balaqqeessa wayiin jira bakka ijoolleen tireeningii illee itti godhan. Achillee dhaqeetan hamma mana barumsaa san dhaqu achi irra ooluun irra filadha bakka sirbaa san jechuudha. Maaliif keessi koo qalbiidhaan achi jira waan ta'eef jechuudha. Aartiin ganamumaa siyaamta. Jalqaba duraati waan ta'eef. Kanaaf irra deebiin baga nagaan dhufte gara bitaa koottiin deebi'a gara bitaa kootti immoo Boonsaan ni argama. Boonsaanis immoo akkuma Tarreessaa mee of barsiise. Galatoomadha anis godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo ganda qote bulaa kooticha bakkee jedhamu keessatti dhaladhee guddadhee akkuma Tarreessaan jedhu ijoollee qote bulaati. Loowwanuma tiskaa dhalannee guddannee jechuudha. Carraan keenya barnoota yeroo ga'u gara barnoota deebinee gara barnoota tirraan Salaalee ka sirba kana xiqqaa guddaa keenya sirba. Nama tamtan. Jalqabumaayyuu wanni gara aartii istiidiyoo dhufuu haadhamnu malee yeroo sirnoota adda addaa yeroo gaa'ilaa maal wantoota adda addaa abbootiin keenya wantoota waan diggisii yeroo jiru inuma sirbamaa jechuudha. Kanaaf barsiisa jettanii kaan fuudhatti deemna jechuudha. Ati sirra deebiin baga nagaan dhufte egaa har'a wal agarreerra
isin aartii hojjettanii yookaan immoo weellistoota warra weelluutti bobba'eedha weelluu afaan Oromootti warra bobba'eedha jalqabbii qabduu gara fuulduraa waan baay'ee hojjechuuf deemaa jirtu har'as gaa istiidiyoo keenyatti kan isin beellamnee isin haasofsiisuuf jirru sababuma kanaafi kanaafuu eenyutu dursee gara weelluu seene isin lamaan keessa umurii isin gaafachaa jiru garuu eenyutu dursee weelluu jalqabe yookaan immoo eenyutu dursee aartiitti jooyin godhe eenyutu makame eenyutu dursee sirba jalqabe. Barreessadha baalli keessa turte miti. Sirriidha. Amma akkuma siin jedhe osoo san keessa tureetiin achiin bakka sirba kana nan jaaladha wayiin immoo bakka gizeen taa'u taa'ullee walaloo kana fa'aa nan barreessaa maal jedha irratti ni shaakala jechuudha. Gaafa kana bakka sirba kana baasuun qabaanin jedhuun kutannoodha wanti hundiiniyyuu kutannoo si barbaachisaa mire. Gaafa kutannoo dhuunfaa keetiif kutannoon sun immoo waan guddinaaf waan barnootaaf illee waan fuuldurri kee ittiin guddatu jechuudha. Gaafa kana gaafa achi keessatti osoo san keessallee taphadhee maal jedhu karaa mana barumsaa keenya magaalaa Gabra Gurraachaa san irratti illee torbee illee baanii achirratti sirbinaa maal jennaa gaafa kana immoo gaafan gara istiidiyoo dhufu hiriyaa koo Addunyaa Amantee jedhama biyya keenya shubbisaadhas weellisaadhas gaafa kana baay'ee walitti dhufna beetasaba jechuu hin dandeenya. Achitti dawalee kana kanatti istiidiyoo nageessitaa jedheeni achi rakkoon tokko hin jiru maarree hoggaa achi kaate kootu too isin geessanaa jedhee dawalee dhufee innillee dhufee walagarree istiidiyoo Ibrahim Said sirba jalqaba duraa hojjedhe jechuudha. Maal jedhaa sirbichi maal hojjetteeyyu? Mata dureen sirbichaa jechuukooti. Itti diigimeedha. Itti diigi sirba warraaqsa tureeyyu? Bara kam tureeyyu? Bara 2013. Okay. Kanaaf achi dhufee sirbichi eessanan dhufee toosi laala gochaa lagaaf lafti halaala gochaa lagaaf lafti halaala akka addunyaaf nutu fakkeenya lakkii akkoomoo koo wallageenya. Malkaaf tulluurratti gayyaane Oromiyaan biyyuma keenya Oromiyaan biyyuma keenya kan jedhuun hojjedhee jalqaba kiyya jechuudha. Achiin hojjedhee uummata biratti illee uummata biraan ga'ee uummata biratti hanga ta'e tokko ka laalame saniif gara kana dhufeetan achumarraan keessi aartii seenaa istiidiyoo seenee duubaafuu na dhoowwe hanga ammaa itti naman duuba fiigaa jira jechuudha. Inuma fiigaa jirta. Abshir bakka fiigdu immoo akka qaqqabdu hawwii guddaa qabna. Akkana deebi'uure? Rakkoon hin jiru. Ayyee. Egaa hojii isaa kan duraa irraa haasofnee jirra. Maa inni mata dureen jette? Itti diigimee jedha. Itti diigimeedha. Ati hoo hojii jalqabaa yookaan immoo kan amma irra jirtus ta'uu mala. Hojii jalqabaa dhugaan dhokatee nafuudha kiyya hojiini. Hojiin istiidiyoo jiru immoo hin jira kan yeroo muraasa booda uummata keenya biraan hin geenya jennee yaanna. Saniif irra caalayyuu ani namni sirbaan nan beeku qoosadhaan na beeka. Baay'een qoosadhaan na beeka namoonni baay'ee irra caalaa magaalaa sulultaa kanatti faa xiqqaa guddaan na beeka jechuudha. Qoosadhaan na beekanii baay'ee qoosaa uummata kiyya keessatti baay'ee jaalatamaadha. Maaliif daba namatti yaadu waanuma gaarii nama yaada dhugaarratti garuu tolen jedhu jechuudha nan morma. Nam mormaa baay'ee tokko keessattuu afaan Amaariffaa kanaan baay'een qoosaa baay'ee Amaariffija baay'een beeku. Mee akkamitti qoosta yeroo baay'ee kan kanaan dura barame yoo ta'e? Tiiktook irra kan darbe tokko hin jira yeroo darbe tokko xajjii wayii bitachuudhaan hiriyaa kiyya tokko hin jira firoomsa jedhama. Mucayyoo wayis beeti jedhamtu hin jirti magaalaa sulultaatti argamtu. Ani Amaariffaanii wanticha jedhaani qannis axxanaagiraalloon jedheen ለምንድን ነው የምትጠናግርና እንጂ ናምን ያገባኝ ይላል አጠናግራለሁ kanan qabu birrii 15 qarshii 15 digdama naan jette isheen uhaa mulaannaa
Uhaa mulaannaa sixeenyin jedhaan yeessir sixeenyin jedhaan kan sanirraa fi weelluunis akkuma inni jedhu kana bara 2013 tokko gurra ummataatiin ga'ee mata dureessa dhugaan dhokatee nafu jedha. Ani uumamaan barnoota koo erga xumuree booda gara hojii dhuunfatti seenee magaalaa Hararrittan guddadhe jechuun ni danda'ama. Cirottiin guddadhee achitti hojii hojjechaa ture. Wareegamaa caaluu booda gara aartii kana akkan dhufu taasisne walaloo barreessuus sin dhibu maaliif beekta waa'ee uummata keenya kana walaloo barreessuus sin dhibu maaliif uummanni Oromoo seenaa guddaa qaba waan ta'eef waa'ee uummata seenaa guddaa kanaa immoo walaloonii fi wanni sirbitu sin rakkisu. Sirbicha san tuqnee dabarrumu tuqnee dabarra dhugaan dhokatee nafu. Dhugaan dhokatee nafu. Keerarsarraa ka'a. Hayyee mee irraa ka'eeti amma dandeessitti deema. Takkaan irraa bokkisaa mallarraa bokkisaa Oromoon sibiilaa. Oromoon sibiilaa goota goone sibiilaa marra sinjiillee midhaa karchalleef kaallitti jira. Bakka leenjiin jirree daljeessatu goota irra deebi'ee siif himaa. Irra deebi'ee siif himaa sareedhaaf kenni sombaa naftanyaa firan taatu. Naftanyaa firan taatu kana maaltu naa mormaa amantaaf kutaaraan nu qoqqooduuf nageenyu shira ormaan nageenyu shira ormaan. Jaale koo karchallee mana Oromoo karchallee mana Oromoo. Jaale koo leenjichi baroode amma. Jaale koo dhugannoo kattee tonaftu dhugannoo kattee tonaftu. Falmataa qeerrootu banaa balbalaan. Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Taayitiliin isaatu iyyuu dhugaan dhokattee naftu ergaa mataasaa danda'e qaba. Sirba warraaqsas ni fakkaata, kan gootas ni fakkaata. Waan baay'ee egaa aartiin tokko yeroo ba'u kana jetteetoo waan achitti yookaan waan achitti hambistuu miti. Keessoo isaa gaafa xiinxalaa deemtu yookaan immoo gaafa anaaliisisaa hojjechaa deemtu waan baay'ee keessaa argatta. Saanuma egaa aartiin Oromoo yeroo baay'ee qabsoo irratti jechuun akkuma inni dura nu kaase waa'ee Oromoo barreessuun naman dhibuu jedhe. Oromoon dhugaadha seenaa baay'ee qaba. Aadaa waraabameen dhumne qaba. Aadaa bareedaa qaba. Aadaan godina tokkootu kan hojjetameen dhumnedha. Inni akkuma jirutti ta'ee seenaan humti Oromootu iyyuu wanti inni keessa darbe Oromummaan fi Oromoon kunuyyuu waanuma barraa'een dhumnedha. Akkuma inni jedhe aartiin keenyas kan sanaan wal qabateedha. Natti tolaa jira. Amma immoo gara keetitti deebina. Hayyee hojii keessa dura nutti himteerta. Maal ture qabiyyeen hojii sanaa fakkeenya aartiin tokko yeroo hojjetamu haala biyyattiin keessa jirtu irratti hundaa'ee hojjetamuu mala yookaan siyaasa illee ta'uu mala. Aartiin gaa bakka hin seenne hin jiru. Si galee aartistiin waan itti mul'ate tokko uummatatti agarsiisuuf waan baay'ee hojjeta. Qabiyyee isaa irraa haasofnu moo kan itti aanutti dabarru? Rakkoon hin jiru. Fuuldurattis waa haasofne ammas immoo yoo haasofne jalqaba duraate akkuma hin jedhee bira darbee fakkeenyaaf amma dagadheen bira darbee gaafa sirba kanatti dhuftu jechuudha. Sirboota duraanii jechuudha. Sirboota duraa sirbamaa ture. Gaafa sirboota darbi tokko dhaggeeffattee maal jettee sanirraa kaateellee sirboota sanillee gara hojjechuu dhufta. Fakkeenyaaf amma gaafan sirba kana akka sirba Geetaachoo Nugusee kan jedhu faallee dhaggeeffachaa ture. Maal jedhee gara aartii kana dhufe isiniin jedhe. Sirbicha gaafan hojjedhu hoggaa san xiqqoo haalli rakkoolee hin jira. Hoggaa san jechuudha rakkoo jechuun baay'ee namoonni tokkollee kun dararrii keessa jiru maal jetta quuqama namoota immoo gaafa sirbitu wayiin immoo afaaniin sirbiteellee baafatta. Saniif gaafa kana achirraa ka'een sirba kana hojjedhe. Jalqabe yaa saba koo miti diigimee tuula garbuu sangoonni aadaan maaloo lakkii gadi baasamee warra midhaa keessa yaabaanii jedha iyyuu. Sirbicha akkas jedha.
Waggaa sankaaramoota baay'eetu Naa gala. sii gala jedha. Naa gala. Kanaaf Kanarratti hundooftee hojjettee ati. Sana booda isa tokko jettee jalqabde. Egaa isa jalqabdee booda muuziqaalee biraallee akka hojjettee odeeffadheeraani. Tokko jedhanii yoo jalqaban gaa lammaffaa tarkaanfachuun waan nama cimuu miti muuxannoo isa duraatirraa baranii. Sirbi kee anittaan hoo maal ture? Inni immoo sirba ittaanee sirba jaalalaati wal mammaraachineedha. Wal mammaraachine. Amma sirba sanillee hojjedhee sirbichillee baay'ee tokko isallee itti yaadetuma hojjedhe. Maaliifi gaaf tokko tokkos ka laalteetu maqaa odumatee jechuu wanti tokko sitti dhufee hin hojjetta. Sanirraa ka'ee sirba kana hojjedhe jechuudha. Jaalala dhugaatii laa? Jaalala dhugaatis ka ana bichaa odoo hin taane fakkeenyaaf amma sirba sanirraallee warri taatee sun taatee akka sirba sanirraa arganitti warri taateen akkasiillee qunnamu jiraachuu maala. Sirriidha. Artiistiin ofiif qofaa miti barkan jiraatu. Fakkeenya nama biraatillee akka ta'uuf sirbi sun akka namni tokko bichaa wayin immoo firoottan kee bichaafi miti. Nama dhuunfatiif fakkeenyaaf wayin namni jaalatteellee maal jedhu hin jira deebi'ee wanta san keessa galu dhaggeeffatu hin jira jechuudha. Maaliin mee sirbicha? Sirbi sun addeessi guyyaa miinifuu halkaniifaa malee garaan jaalatee miin obsuu danda'uudha malee addeessi guyyaa miinifuu halkaniifaa malee garaan jaalatee miin obsuu danda'uudha malee sitta wayyoo. Wabito yantala oromo siyade maskotu murketo madajala la sifude tangala. Wabito yantala oromo siyade maskotu murketo madajala la sifude tangala. Wabito neko keessatti wabito galma ijaarratte wabito malta simboto wabito yona kudamatte wabito waa'een kena dibe wabito kophaana dubbisa wabito yantala oromo siyaade maskootu burketo madda jaalala si fudde tangala. Sibil bileetanii liitorkiin jiru takka si jaaladde maanonni koniru. Sibil bileetanii liitorkiin jijjite walirraa faganne wal mammaraachine walirraa faganne wal mammaraachine walirraa faganne wal mammaraachine yaa harbuu jalala wal mammaraachine hinguundo roba wal mammaraachine kaananis tutiya wal mammaraachine onnen koosina onnen sirraafama wal mammaraachine naatoo qabeettito yantala oromoo addunyaa simbona mallattoon kee odaa addunyaa simbona mallattoon kee odaa addunyaa simbona mallattoon addunyaa simbona mallattoon kee odaa addunyaa simbona mallattoon kee odaa mallattoon kee odaa akkasuma addunyaa simbona mallattoon kee odaa odaadha jechuun gaafa ati qabdee ilaaltu odaa oromiyaa ta'uun waa baay'ee intalli ati kana hunda oromiyaa kennitee fi odaa kennitee fi akkasitti boonsitee bareessitee miidhagsitee sirbiteef kun akkam taate dhumarratti si dhageesse moo gurri koo bakka ta'e seeneetta? Ka dhaga'uu si nooltu? Yoo si dhaga'uu baattellee warri sirbi kun ilaallatu akka isheen dhageesseef abdii qabna. Dhageesse fi itti dhagaan. Dhageesseera. Sanuun turre dhageesse. Isin ijoollee naannoo tokkooti? Naannoo godina tokko haa taanu malee asitti wal barree yeroo baay'ee naannoo Harargee kanatti wal barree hojuma aartii kana walitti nu fidee saniif baay'ee walitti dhufeenya waan baay'ee wajjin jabarsine mana sirreessa kanallee wajjin turre miti. Dhugaa? Turreera. Mana hidhaa turtanii? Yeroo kamii kaa jechuun bara sirba kana gadhiisee torbee sadii turre. Irreecha darbe kana. Waggaa irreecha darbee jechuudha. Sirba wal mammaraachine egaa. Sababa sirbaatiin immoo siyaasa? Lakki yaaduma simbiloodha.
Jechuun jira miti wanti Oromoon keessa jiru baay'eedha. Oromiyaa keessatti waan baay'ee jira. Maali beektaa ati gaafa qabamtu yakkamaa taane odoo hin taane nama dhuunfatiin beektaa akka nama dhuunfatitu seerri asii xiqqoo wanti hundi hojiirra oola jennee yaannu. Sanirraa nuti ergaachi dhabnee bifa keenya fi akkaataa keenya ilaalee uffata keenya ilaalanii maqaa nuu kennan malee maqaa yakkasanii yakkarraa bilisa. Siyaasni waan baay'ee barbaade nama siyaasa beeku miti. Siyaasni diinagdee barbaaddi. Ani 8 olan hidhame boodatti deebina. Yeroo 8 olan hidhame. Dararrii guddaan illee narra ga'ee ture. San booda irraa sofna. Mana mooroof ka mana hidhaatti waliin turtan wal bartan hiriyyummaan keessanis kan cime akkasii. Erga wal barree booda naannoo waggaa tokko wajjin jiraannee hidhamne. Agaarraa Waaqafaa galatu kinoo wajjumaan jirra kunoo. Baay'ee gara fuulduraas ni jiraattu. Riyaa dhugaadha. Baay'ee walii dhageenya jechuudha. Baay'ee walii abboomna. Baay'ee goofaree fi shurrubbaan kunoo akkam. Amma wal ta'e. Kamtu kam? Kana tangafa waan ta'eef. Kana tangafa gama kabajanii duudhaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba waan ta'eef mucaa safuu keessatti guddate waan ta'eef kabajeetuma jiraata. Hangafummaa kabajee jiraata. Kabajeetuma jiraata. Sanii fi homaa walitti hin buune karaa kanaatis sila waan dibu adduma addaan qabnaa miti. Miti? Dhugaadha. Akkasii. Haa ta'u. Saniif amma immoo isa keessa dabarree amma immoo sirba yeroo darbe torbee lama guunne. Hanga dhiifame. Inni immoo isallee baay'ee itti yaadituman bakka wanti tokko immoo harsaas hin kaffalchiisne hin mi'aawusi bu'aas hin qabu. Gaafa kana immoo sirba kana walaloo isaallee Ibraahim Mahammaditu barreesse. Isallee yeroo darbe gadhiifame baay'ee manni illee jaalatanii. Inni immoo mata dureessaa abbaa dhugaadha. Abbaa dhugaa jedhaa sirbi sun dhiyoo kana gadhiifame. Kanaaf isa immoo irraas ni jedhu. Inni immoo nuuf hin malu selaa kana jarana raajii agarreerraa juma dubbiin jabana jinyee hin jirre miilatu mataa ookee rakkoo si furree rakkanne kunoo waan kee. Nuuf hin malu selaa kana jarana raajii agarreerraa juma dubbiin jabana jinyee hin jirre miilatu mataa ookee rakkoo si furree rakkanne kunoo waan kee. Wallaalatu iyyaa bara hayyuun callisee insaamamu horiin karratti abbaan ayyisee mootoo marguu kiyyeeffama daloo nurrisee insaamamu horiin karratti abbaan ayyisee sukkuu muda turee ni callifnee durumaa insaamamu horiin karratti abbaan ayyisee jabaan harkan kennuun hin callisuu tasumaa insaamamu horiin karratti abbaan ayyisee wallaalatu iyyaa bara hayyuun callisee insaamamu horiin karratti abbaan ayyisee mootoo marguu kiyyeeffama daloo nurrisee insaamamu horiin karratti abbaan ayyisee sukkuu muda turee ni callifnee durumaa insaamamu horiin karratti abbaan ayyisee jabaan harkan kennuun hin callisuu tasumaa insaamamu horiin karratti abbaan ayyisee raajii dhanne irraa janne silaa bara hayyuun callisee insaamamu horiin karratti abbaan ayyisee raajii dhanne irraa janne silaa bara hayyuun callisee insaamamu horiin karratti abbaan ayyisee 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 qabi qeetta kan kana isaan horii arguun kun argan baay'ee bareeda baay'ee haala yeroo kana mul'atuun illee waan wal fakkaatudha. Egaa jechuun siyaasa biyya kanaatiin wal qabatee wanti uummanni keenya keessa jiru xiqqoo rakkisaadha.
Sirbi amma ati kaaste kunillee wanta Oromoon keessa jirtu akkuma waliigalatti waan biyyattiin keessa jirtu waan sana kan mul'isudha. Kanarraa isin immoo hin haasofna. Isin immoo keessumaayyuu ijoollee gara Shawaa Kaabaatti yookaan immoo ijoollee Salaaleeti. Wanti kanaan wal qabatee Salaaleetti immoo darara uummanni keessa jirullee irraa haasa'uu ni dandeenya. Mee maal fakkaata naannoo suni, naannoon isin jiraattan gaarreeffannaa hamaan akka jiru faatu himamaa, uummanni darara keessa fa'aa akka jirutu himamaa. Isin maal taajjabdan? Dhugaadha. Oromoon akka waliigalaatti maalitti jira yoo jenne Oromoon dhiiga jira. Dachiin Oromiyaa dachii magariituun gara dhiiga itti deebiteetti. Keessattuu uummata keenya uummata Salaalee rakkoo hamaa keessa jiru. Uummanni kun uummata jabaadha. Oromoo hundi jabaadha. Oromoo kaan xiqqeessuudhaaf miti ani Oromoon tokko waan ta'eef waan naannoo kiyyatti argen irraa dubbadha jechuudha. Nuti maatii erga dubbisne naannoo waggaa 4-5 lakkoofsineerra. Kana keessatti Waaqayyo fidini maatumti keenya odoo miidhamne deemnee awwaallachuu hin dandeenyu jechuudha. Kana jechuun immoo salphina guddaadha. Kaleessa uummanni kun uummata qabsaa'ee karaa cufee ilmoo ofii itti dhabee kaan miilatti dhabee kaan harkatti dhabee kaan ijatti dhabee wayyaanee harka duwwaa gara biyyaatitti galcheera. Oromoon hundi galcheera. Uummanni keenyas ta'ee har'a uummata akkasii kana akkasitti dhiiguu jechuun yeroo darbee miidiyaarra deemaa ture. Meeshaan gurguddaa qaama wal lole gidduutti qaamni lamaanuu wal ajjeesuu danda'a. Gaafa arbii lamaan wal lole kan miidhamu marga jedha Oromoon. Kanaaf uummanni nagaa kun immoo uummanni keenya karaa bahee waa gurguratu hin qabu. Qabeenyi jalaa gubachaa jira. Manni jalaa gubachaa jira. Qaamuma fedheeyyuu ta'ee itti hirkisaan mana hin taatudha Oromoon. Na jaaladhu jechuun hin ta'u. Uummanni waan barbaade jaalachuudha mirga qaba. Abbaa barbaade deeggaruudhaafis mirga qaba. Mirga erga ta'e immoo wantoota yeroo baay'ee ta'u ilmi kee bosona jira jedhanii mana hidhaatitti nama darbuu. Akka seeratitti waggaa 18 ol ilmoo ofii ajajuu hin danda'amu. Achi dhaqee as dhaqee jechuun hin danda'amu. Dhaloonni keessattuu dhaloonni ammaa dhaloota of ta'e. Dhaloota of ta'e ijoollee galmaate ijoollee akka kaleessa san kaleessa sammuun keenyallee mana kireeffachuurra darbee sammuun keenyallee kireeffamee ture. Har'a dhaloonni kun dhaloota of ta'ee Oromummaa ta'uusaa beekeraa daandii isa baasu beeka jechuudha. Nuti amma siyaasa miti siyaasa kamirraa bilisaa qaama kamuun deeggarru humna hin qabnu ofii keenya of jiraachisuudhaaf baay'ee nutti cimaa jira. Nyaanne tun quufne garuu akka hubannetti uummanni keenya bobba'ee galuudhaaf akka garaa isaatitti waa bitatee galuudhaaf huccuu bitatee galuudhaaf gaafa rakkisaa kana ta'e akkuma haacen jedhu kan du'e obbaafatee sani dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yeroo tokko maafan Oromoo ta'e illee si jechisiisa. Gaafa rakkoo uummata kanaa agartu gaafa haadholiin teenya nu guddiftee har'a immoo manni jalaa gubatee daandii irratti bahanii agartu baay'ee yaaddofta. Keessattuu karaa darraa kana fa'aa achirraa uummanni faannoo ofiin jedhu tokko jira. Uummanni sun baay'ee uummata keenya horii hunda saamee baay'ee uummata keenya rakkoo cimaa keessa jira. Baay'ee dhiiga jiru. Baay'ee qaama rasaasuma dha'uun beekamu namoota baay'eedha. Rasaasa kana santu dha'ee wanni jettee adda baastu beektu waan baay'inaan achitti guyyaadhaan lolli taa'aa ooluu fi rasaasni fuudhetuma abbuma fedhedhaa. Namni ajjeesen beekamu. Salaalee walumaa galatti kana keessa jiru karaa Wallaggaa kanas yoo hubanne yeroo darbe maatii tokkicha keessa namoota 5 namoota 6 kan wareegamee jira. Kan kana keessa jira walumaa galatti uummanni Oromoo dhiiga jira rakkoomtuu keessa jira. Qaala'iinsi jireenyaa wajjumaan beekna. Har'a birrii 5,000 10,000 huccuu siin bittu waa bituu dhiistetti waan akkanaa keessa jirra jechuun barbaada walumaa galatti wanna nu badherra. Ayyee tole sirriidha akkuma inni dubbate haala
hamaa keessa jirra dhugaa. Haala gammachuu hin qabne. Gaafa itti qabdee ilaaltu immoo uummata kee kanatti gaafa uummanni odoo nyaatin, odoo beela'uu, odoo daaruu asiifachi kaatee ijoollee illee guddifadhee asiifachi qooqa ofii hidhatanii beela'ee kaatanuu. Gaafa immoo oduma isaaf kaachaa jiru nyaannan nama nyaattee dhumiire. Gaafa kana dhaqaniituma qabeenya sanillee dhabuu. Kan ija keessa laalassan illee dhabuu. Gaafa kana walumaa galatti bakka gaafa uummanni kee lubbuun namaa jechuun dura lubbuun namaa qaaliidha beektaa. Gaafa kana lubbuun namaa dhaqeetu akka horiinuu akkaataa qaba isatti ilaallame. Barumaan uummanni keenya inni bilisoomna nageenya dhufaa gammachuu dhufaa akka feenetti bobbaanee gallaa akka feenetti hojjennee gallaa jedhe. Namni karaa mana taa'uudhaaf qoonqoon nama hin teessisu. Bahuudhaaf immoo ofirra lallaalatti akka nama waa hatee hattuunuu amma wannoon jettu sodaa cimaa jira jechuudha. Uummanni keenya dararii guddaatu jira. Akkuma inni jedhe ani tureera eegamne maatii kiyya laala yoo jechuudha. Gara waggaa 6-7 hin ta'a. Odoo inni kuni isaan rabbi fidini yoo ta'ani akkatti hin bu'uyyuu hin qabu jechuudha. Maaliif kaa wayin ati eessaa dhuftee wayin ati kanaa garuu asuma keessa jira ani sin beeku jechuun dhufa waa baay'ee dhufa jechuudha. Kunuyyuu gaafa akkatti ilaaltu odoo duute maal abbaasaas homaayyuu nagartuu mire si jechisiisa waan tokko jechuudha. Baay'ee haala ulfaataadha. Karaa hundumaa asiinis baanis kibbaanis dhiyaanis lixaanis gaafa ilaaltu baay'ee si rakkisa baay'ee si dhiphisa jechuudha. Rakkoo cimaa keessa jirra walumaa galatti Oromiyaan akkuma walii galaatitti waan hundumaa bahanii galuufis jireenya wanti jedhamu kunuyyuu nageenya yoo jiraate malee. Rafuunuu jedhe silaa hirriiba namni rafaa miti uummanni rafaan jiru. Hirriibuma kanaayyuu rafaan jiru jechuudha rakkoo hamaadha. Bara hirriiba dhabde jechuun kun rakkoo hamaadha. Namni fayyaa isaatiif immoo hirriibni barbaachisaadha miti. Uummanni keenya rafaa hin jiru. Rafaan jiru. Mee maalinni har'a kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliin isin akka wal bartan kanan barbaadeef rakkina jiru sanas akka kaastaniif waa'ee artiitillee waa'ee artii kanarrattillee akka waliin haasofnuufidha. Sanuma gaa irraa gochaa jirra rakkinaalee immoo wanta ajabdanis nuuf kaastaniirtu. Isin gara fuulduraa ijoollee ol ba'oodha. Gara fuulduraallee yoo nageenyi biyya kanaa tasgabbaa'ee waan gaarii artii irrattis hawwii keessan galmaan gahachuu irratti namoota sochootanidha jedheen yaada. Walumaa galatti sagantaa biraatinis kan wal agarru ta'a gara fuulduraa isinis waan gaarii hojjettaniiti. Walumatti sagantaa kana walitti qabuuf yookaan goolabuun dura immoo wanti isin irraa dubbachuu qabna yookaan immoo kana dhaamnee darbuu qabna dhaamsa kana dhaamsachuu qabna wanti jettan yoo jiraate immoo dabaree carraa isinii kennaati gara dhumaati irratti geerrarsa salaalee tokko geerrarreet sagantaa cufna. Mee maal taajabbii keessanii fi dhaamsa keessan uummata biraan dabaree. Dhugaadha amma ijoolluma keenya uummata keenya warri hojjettootas ta'ee yoo nani badii qabaadhee uummata ofii gorfachuudha. Boru uummati kun mootummaan hin darbaa hin dhufa. Kun beekamaadha. Badii on qabaadhe na gorsuudha. Odoo dabarsinee wal kennuu baanne dabarsanii wal kennuun nu barbaachisu. Wanni nu barbaachisu tokkummaadha. Tokkummaan keenya yoo cimee wanni taanu hin jiru. Nuti dhugaadhaaf kaleessa dhugaadhaaf waan ta'eef Taaddasaa Faanis dhugaadhaaf du'anii nuti Oromoodha waan ta'eef akka Oromootitti Oromoo kallattii arfanii nu ta'ee wal qabannee yeroo yartuu tana keessa wajjin dabarree rakkina uummata keenyati irratti walirratti hojjechuu dinnee rakkina uummata keenyati irratti odoo hojjennee waan bareeda jedhee yaada. Aartiin paartii mitis siyaasa kamirraa bilisa rakkoo uummata isaatii dubbata waan ta'eef kanaafi otoo akkanatti wal hubannee wal jajjabeessinee wal guddifnee bareeda jedhee yaada. Guddaa tokko isin galateeffannaa akkanatti dhufnee yaada wal jijjiirree rakkoo uummata keenyaa akkanatti miidiyaa kanaan dubbachuun keenyaaf kabaja guddaa isinii qabna.
kun isinitti haa baru jedha. Ayyee itti nutti haa baru jennaan isinis nurraa fagaatina. Gara keetitti tan deebi'a. Atis gaammoo waan inni jedhe irratti waan haaraa yoo qabaatte keecha nu buusiti dhaamsa kee sana booda akkuma waliin jenne geerrasa garaa nama nyaatu wayitiin gargar baana. Walumaa galatti uummanni keenya hundinuu uummanni Oromoo hundinuuyyuu akka wal jabeessinee wal gargaarree inni qabu isa dhabe tokko bira dhaabbatee jabeessee hamilee walitti tore abbaan sun illee hin gammada sammuutti gammachuu guddaatti itti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf walumaa galatti fuulduratti dhaamsi koollee akka hundineeyyuu nageenyi dhufeetoo wanni hundineeyyuu guutee abdiin qaban jedha. Isinillee har'a nu yaamtanii too asirratti yaada kana nurraa fudhachuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa jiraadha isiniin jedha. Ayyee nullee egaa yoo dogoggorellee dhiifama. Homaa dogoggorri hin jiru namni waan hubatee hubachiisuuf dubbata. Nus immoo waanuma dhugaa jiru irratti taphanne egaa wanti amma nuti irratti dubbanne waan addaa miti. Waanuma ta'aa jiru waanuma mul'ataa jirudha waan ta'eef nus asitti nuuf argamtanii akkanatti waliin haasa'uuf guddaa itti gammannaa. Daawwattoonni keenyallee qophii kanaan akka baay'ee itti gammadan akka itti bashannananis abdiin qaba. Gara fuulduraa immoo isin ijoollee lafaa boodha waan baay'eetti isin eeggata. Waan gaarii hojjettanii too wal arguun keenya irra deebinii nafu. Kanaafuu Oromoon tokko haa taatu tokkummaan keenya cimu nageenyi biyyaallee lafaa qabatu jenna. Akkasumatti gargar baanamoo geerrarru moo sirbinu moo maal harkaa qabdu? Hin binnamoo geerrarra sirbina waan barbaadu. Geerrara jaalattan keessaa geerrarsa jaalattan keessaa Oromoon waan baay'ee qabaa irraa waan ta'e nuu jedhaati daawwattoota keenyaan nagaa ta'a jennaan. Yaa gootota Oromoo Taaddasaa Birrumaa Garii Tulluu Agarii manni gamaa Taaddasaa Birrumaa ni gamana Salaaleen baabanii baranaa salaaleen baabanii Agarii dabtaa dasaa eessataan barbaade margabanii ijoolleen Oromiyaa qabanii fardeen gulufsiisanii Agariin ibtaa dasaa diina biyyarra godaansiisanii ofiimmoo godaananii meenyutaan isaanii godaansisu ofiimmoo godaananii eenyutaan isaanii godaansisu siin jetti maalo. Osoo kecha ollee bullee namatti tola yeroo qabnutu nu daangessaa cufnu moo wayi kecha buusi? Kecha buusi malee. Akka isaanittis geeraruu baadhu. Geerarsa daffaar tokko baay'ee jaalladha ijoollummaadha kaasee tooyi. Ani immoo sanirraa irraa isinii tuqaa jechuudha. Jedhi akkasitti walitti. Milanuu gilagaa tuuna ramsiisu anuuna ramuu. Iriyaa biyya ormaa tuuna masiisu anuusi namanuu. Gammoojjii jirbiin toobaa nama duwwaa deemuun argee baddaa baradoota toobaa. Baddaa baradoota toobaa nama lafoo deemuun argee. Nama lafoo deemuun argee bosonuu waa beekeessaa. Bosonuu waa beekeessaa dheebsu bultuun argee Oromiyaa sooretti badhaatu lammii beela'uun argee. Yaada too beela'ee biddeen agarbuu hoggaatii kinnuftee. Hoggaatii kinnuftee diinarraan neessanii mittorfanii bira darbu torfanii bira darbu. Minishirii qaba qabaa baleessaa hin bitanneef ammalee inni garaa kee keessa jira. Inni garaa kee keessa jiru jira garaa koo keessa mini manneef ammalee ni manneef ammalee.
Tukaan isaa dhiisanii sidaani dhumaa dhiisanii sidaani dhumaa tukaan isaa dhiisanii sidaani dhumaa tukaan isaa dhiisanii sidaani dhumaa dhiisanii sidaani dhumaa maltuu dhufaa yoo ammaatti immoo dhumaa. Kasaba kee si jibbisiisu kuni kana lagaa si jaalachiisu kuni kunumti maali kanii. Kasaba kee irra naadee. Obe gerrar rinanjera gerrar rinanjera gerrar rinanjera gerrar rinanjera mododa bubatani mabaga baroro madaga pakonko magagayu gawajarsu madaga pakonko. Adaga bagongo, madaga bagongo, mobole sagaba ule, mobole tiga vajino te mododa bubatani sinjete dudi malong. Akam kachisani, bora biyako, akam kachisani, bora biyako, akam kachisani, menala chisani, bakagoni olu nala chisani, bakagoni olu nala chisani. Silasa ole sirba ole nuti tolayo. Galatoma jenna otumaan quufi wayya osuma mi ooftu wayya guyyaa biraa akka walitti deebinu. Biraa bulfannee walitti deebinu. Dubbii hunda onu keessa fixxan gaafa waan dubbannu qabnu waan ta'eef. Waan dubbannu dhabnu garuu haala fi yerootu nu daangessa. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa ijoolleen kun akkuma asitti argitan dandeettii cimaa qabu isas immoo kan daawwattanidha kan argitanidha. Gara fuulduraas immoo cimanii akka hojjetan waa'ee Oromoo fi Oromummaa irratti waa'ee biyyaa irratti waan baay'ee irratti akka hojjetan abdii guddaan qaba. Isinis jajjabeessaa isiniin jenna. Sirbi kee YouTube maal irratti gadhiifame kan kanan Raayyaa istiidiyoo irraa nu alaaqame yeroo sanii raayyaa istiidiyoo irratti gadhiifne turre amma tubii mataa kooti dhiyoon kana baneetuman irra kaa'e namoonni na gaggaafachuu baasnaan sanumarra jira boonsaa yalaa intartimentii yoo jedhan argachuu danda'u. Yeroo dhufus sirba wayii xumuree uummata keenya biraan nan ga'a. Kanaaf nu galatooma isiniin jenna irra deebinee baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna kabajamaa horaa bulaa deebanaa jenneerra. Hayyee sirbi kee maalirra jira? Sirbi kiyya dura itti diigimee jedhu kun golden intartimentii irra jira. Hina qanii hin deemne ergasii amma immoo sirboonni darbe kun barrikoo intartimentii irra jira. Inni lachuunuu wal mammaraachinee illee abbaan dhugaa kun illee barrikoo intartimentii irra uummanni keenya achirrallee deemee akka daawwatu abdii qabna. Ammallee sirba biraa tokko hojjechaa jira. Yoo rabbi jedhee uummata koo biraa ga'uun hin oolu turus yeroo dhiyoottis ta'u isa ka waaqa wajjin jechuudha. Turruusin horatteetti boombiin Turruus hin hafnu. Hinaqani. Rabbi galmee isaarraa nu naqee. Uummata keessa naqne. Kanaaf Yuutuubiicharraa. Kanaafuu wanti har'a haqame boru sababa qaba. Wanti kalee dhiibame borummoo ni barbaadama waan ta'eef dhugaaf jiraachuun homaa miti jabaadhaa cimaa isiniin jedha. Ani seenaa keessan kanaan durallee namoota gaggaafadhe waan sana har'a bal'inaan haasa'uun barbaanne yeroo biraa yeroo qabanne kan irraa haasofnu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa turtiin waliin taasistaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Ijoollee kana yeroo biraa hojii biraatiin akka deebinee istiidiyoo keenyatti wal agarru yoo rabbi nu jiraachisee wal nu agarsiise kan deebinee wal agarru ta'a. Horaa bulaa. Leel Ayyee galatooma. Galatooma. Ulfaadha. Leel jenne. Ayyee.